نجان ما إني نجان عندي ملي ما لك ندمتو ها ما تسركز مرة كنا أما أنا نرجع دين في جدي ملي ميام ما كان عنك أواجد إيه هادين بيكو ما جرتشود ها ما تجرم تجرم كنت تكاتبر شوفها ستة ماذا أرمي ميلالا نمس مليستي ميلالا نمس نجنت مال جتشود أتي كان جالتهم تقب أنا بونا قفان بونا نس كان جالتهم مقب بلسي قفان بريدوكو أكو بايس جالت أنس باي إنس جالت ميودن دامي كاكيت وران من تريبيتو فيالي قجانجر garuu mooniti waan tole siin jettu fakkaata beektaa miti yeroo hundumaa mooniti faallaa kooti kan isheen deemtu yoo tola naan jette garuu nan yaala addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati gatii dadhabbii isaa namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessanii bakkuma isin jirtaniin ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa maradameewwan keenya babal'ifachaa jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 43 yookaan Duwwaa 988 yoo jettane bilbilli keenya banaadha yookaan karaa marsaalee hawaasa keenyaa Facebook, Telegiraamii, TikTok fi kan kana fakkaatan odaa elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa elektirooniksii. Nyaandu kaasifu ko. Baay'ee nyaadheeru biko naga'e kanarra nyaadhu silas. Ishii kana maal harkaa fudhatta? Roobi naga'e. Ishii kana. Baay'ee nyaadheeru. Ishii kana duwwaa maadha. Of harka keetiin nyaattu hii? Baay'ee nyaadheeru roobi ko. Dhugaa baay'ee nyaadheeru gahu kana. Kana harka kiyyaanan hojjedhe. Mi'aawu? Baay'ee mi'aawu. Anaan nan caala. Al takka duwwaan harkaa fudhadha. Roobi anaan naga'e. Lakki. Lakki. Roobii na dhagahi kaa. Sifu ko irra duwwaan fudhadha. Tole naa jedhi kaa. Akka nyaata nyaattee hin beekne aadaadhuun keenyatti hin teetti. Baay'ee nyaadheeru. Ishii kana duwwaan harkaa fudhadha. Naga'e. Tole bareeddu. Amma soo nyaattee naga'a. Moonet maal ta'a yoo bultanii? Yeroo biraa deemnee dhufu wayyaa. Tole ati galiitii abultu maal intali koo? Anis kophaa koo jira jechuudha. Papa. Kam? Jirta? Kaleessa waa'ee ishee dubbachaa turre kunoo har'a dhufte miti. Maqni isaa eebbisu har'a kunoo moonet nuuf fidde. Keetoo koo akkam jirta? Nagaa. Wattan. Maal sitti fakkaate Moonet? Erga isin mana kanaa deemtanii xiqqoo
armeetti gammachuun dhaga'amaa jiru. Kanaafuu? Kanaafiyyuu maal yaadee keetoon asumaa teessu. Dhugaa jettai? Dhugaa ati immoo akka barbaadetti firii taatee hojii kee hojjechuu dandeessa gaafa sana. Intala diqaalaa siif maal gooti? Simiti mana kee keessaa akka sareetti kan gadi nu darbate. Sayyuunaa softayi? Bareeddu ko. Turtii yeroo dheeraa booda mana koo waan dhufteef baay'ee gammadeera. Haga ammaatti ati mana koo akka jirtullee amana hin jiru. Allee baay'ee gammadeera. Waan walirraa adda baanee hafnusee abdii kutee baay'ee gaddeen ture. Ani siin dhabuun salphaasti fakkaataa rufi. Ta'us ammas dhiifama siif hin goone. Bareeddu ko. Waan barbaade yoo ta'e yeroo 100 jilba keetti kufin dhiifama si gaafata. Akka kana marana jaallata jechuudha. Si. Amma si jaalladhu. Jecha hin qabu. Onnee korraa kaasiin si jaalladha. Illee baay'ee si jaalladha. Naaf jiraadhu bareeddu ko. Dhiifama Moonit wanta ta'eef dhiifama. Dhiifama wanta siif godhu tokko iyyuu hin qabu. Waaqayyo harmee keetiif umurii haa dabalu. Isaanirraa waan baay'een baradhee waan baay'ee na gargaara isaan. Si wajjin wanta naas waan tokko iyyuu hin qabu. Dhageesse? Harmee. Oko. Yoo nallee hojiitti biizii ta'e ol yaadiin beektumti? Nan beeka ol yaadiin. Inni keetuu afiduu ishee waliin taphachuu dandeessu. Ani kan jedhu si. Waan miilaalaa waan haaraa maaltu jira? Waan miilaalaa waan haaraa namtu hin jiru. Kun akkuma salphaatti torbee 2 darbe. Uumaa miti dammaqu. Amma tasgabbooftee jirti jenneetuma yaadna. Wanta bitaa nama galudha. Miilaalaan nama cimtuudha. Waan gootu sirriitti beekti. Firaa'ol akkamii garuu? Waan Firaa'ol baay'ee tokko na gaddisiisaa jira. Keessi isaa baay'eetti miidhameera. Waan si dhibu obboleettii kee Agayoonaa jaallata. Ani garuu siinaan irraa uffaa ishee yogguu baruun jibbaan jedhee sodaadhee ture. Anis kan na dhibe sana. Inni garuu obboleettii kee dogoggora ishee waliin jaallate. Waan baay'ee nama dhibudha. Garuu homaa gochuu hin danda'amu. Hunduun sirriidha si. Nama garaa jabaattee egaa. Egaa mina fideeru fira. Keetoo. Nagaatti. Nagaatti akkoko. Arbi. Oh. Eenyu oliyaati? Mucaa riyaasee tokko. Jechuun ijoollee wajjiniin baratanii ijoollee mafiraa wajjinuma ijoollee ganda tokko keessatti guddatanidha. Gaaf tokko tu asirraan darbuutu argee gaaf tokko keetooraan hin fideen agarsiisa. Wajjinuma baratan. Yoo wajjin baratan geessuu keessa maaltu isa geessu? Miti ilma koo isheetu annan yaade jennaani bilbillisees hojjechuu dinnaan takka takkantinaa ergiti kanumaaf. Waan akkasii natti immoo sirra ture. Waan akkasii yeroo maaf natti himu?
Ati garuu akkamiin maallike? Akka maaliin qabatteeti erga meelaalaan badde. Kanaan jedhu. Siifan waan sitti himte hin qabdu meelaalaan deebisteen bilbille. Homaan bilbille. Baay'ee sin dhibu garuu akka salphaatti yeroo dheeraa turaa jirti. Waan ta'e yoo taate yoo jedheetan baay'een sodaadha beektu. Firaa'ol. Atis akka siifanitti yaadin. Na'aman meelaalaan waan taatu hin qabu nagaa isheeti. Fayyumaaf hin dhibbisee. Mee yeroo qabaatte daqiiqaa muraasa ishee bunnaa jennee haasofnu. Lakki yeroon kunillee baay'ee deemee jira. Sana irratti immoo daa'ima koo mana ollaan kaa'e. Daa'ima? Yeroo turtaayii? Lakki yeroo. Ni yaadattamti gaa yeroo barattoota turre sana akka ulfaa'ee ture. Yaa Rabbi baay'een gammadee jira dhugaa Waaqaa. Galatoomee. Beektaa Mooneet dhiifama guddaa si gaafachuu barbaada isa dhugaa. Maaliif maal balleessite? Waa lamatu jira. Isa tokko daa'ima kee baasiste jedhee baay'een gaddaa ture baay'ee gadda guddaa keessan ture. Maaliif hin baasise? Lammata immoo beektaa miti ree jaalalaa keetii fi kan seenaan gidduu galee baay'een si jeeqaa ture yeroo sana. Rakkoo tokko iyyuu hin qabu inni seenaa darbe. Ta'ullee cima beektaa. Rakkoo tokko qabu saduudha. Kanaaf dhiifama guddaa naa godhi dhugaa Waaqa. Rakkoo tokko qabu seenaa darbe waan ta'eef waan balleessite hin qabu. Haa ta'u kaan mana rifadhee chartaaree oduu ishee bunnaa jennee taphanne. Lakkisa dhugaa. Daa'imti koo qofaa isheeti ta'a. Garuu kan na dhibee amma maata akkamitti tasgabbaa'uu dadhabde. Anuun beeku. Garuu yeroo gabaabaatti tarii yookaan deebitee dhufti yookaan hin bilbilte jennee yaaduu keenya wayya. Akka afaan keetii naaf haa godhu yaa. Waa'ee kee fi waa'ee siifan baay'een gammade waan walitti araaramtaniif. Anis baay'ee gammadeera. Siifan amma waan hundaa dhiifama naaf gootee akka keenya duriitti deebineerra. Amma kan na yaaddeessu waa'ee keef waa'ee meelaalaadha. Waa'ee keessaniif baay'ee gammadeera. Natti toleera. Waan hundumaaf iyyuu bor mana siifan faa deemna. Hunda keessanitti waan dubbadhu qaba. Maalimmoo ammas wanti haaraa maaltu ta'e? Wanti uumamee hin jiru. Waan isin itti muqamaaf malee. Tole haa ta'u. Maalumaafuu tasgabbaa'etti. Firaa'ol. Kunoo kennaan erga baddee ji'a guutuuf jetti. Nuti garuu akka waan tokko illee hin uumamneetti jireenya keenyatti fufnee jirra. Anas kan na dhibeessa. Har'aa boriin bilbilte osoo hin jedhu garuu moo wanti haarofti waan tokko iyyuu hin jiru. Maal gochuu dandeenya gaa? Teenyee waanuma dhufu eeguu wayya malee. Amma waan gammaddeertu baay'inatti fakkaata. Harmeen haala gaariirra jiru. Siinan. Harmeen ammayyaa dool baay'ee gammadduudha. Inumaayyuu cidhi keenya hin ga'uuf jedhee baay'ee isaa baay'ee jarjarteerti. Dhugaa Waaqaaf galatu malee baay'een sodaadhee ture. Maal sodaatta ture? Ni beekta miti ree. Shamarran yeroo baay'ee yaaddoon isaanii cidhaadha. Isaallee dhugaa isheeti. Mee yaadame nuun amma ammaatti uffata miinzoliillee seeraan hin sirreeffatin jiru. Maal? Amma yoonaa uffata kireeffanne isin? Har'a borutuma jennu jechuu didi. Inna qaba. Ammas inna qaba. Garuu immoo bittata dhuftumee deemnee fiiksi qoona yoo hin dandeessu ta'e immoo deemnee filuu hin dandeenya beeki. Sinarra kun qabu wajjin deemna bittata. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kanatti miiluun na bira jiraatte baay'ee natti tola ture.
Meelaalaa du'aa ishee haa godhu gantuun kun. Hundaafuu sadhiisaa. Amma waa'ee keessan dhiphadhamoo kan waa'ee kan miizee shamarranii dhiphadhan dhimma keessan fixaa dafaati. Siinaan na dhageessetta? Inni qabara duree hundi isaa waan hundaayyuu sirreessina. Yeroo deemaa jira yoomidhaa yoom dhaqqaba kuni. Siinaan. Siinaan as jirtaa garuu. Asin jiru asin jira maal taatan? Damantaa. Tole amma ola beellamnu wiixata deemnee asirreessiru. Daddafaati waan xumurtan xumuraa yeroo deemaa jira baay'ee. Tole. Amma garuu Firaa'ol maalidha kan nutti himuudhaaf barbaadde? Mee nutti himu. Addee Dabritu isinis na dhaggeeffadhaa. Dhimma kana iddoo ilaalaan jirtu osoo naasee baay'ee gaarii ture. Garuu Waaqayyoon eeyyamne bakka jirtutti nagaa ishee taatu. Addee Dabritu tariitii isin ni yaadattu jedhee yaada. Dhimma abbaa koo fi obbo Faayisaa gidduu ture. Kamittiin hin dagadha. Eeyyeen anis na yaadadha. Obbo Faayisaan waajjira hojjetan keessaa qarshiin 300 jalaa badee ture. Qarshii jalaa badee sana deebisuudhaaf kaartaaf pilaanii qabsiisanii waggaa 2 keessatti deebisuudhaaf abbaa koo liqeeffatanii turan. Isaanis qarshii jedhame kana guyyaa jedhametti waan hin deebisneef aniif abbaan koo gara mana keessanii dhufnee turre. Edaatis waa'ee qarshii sanaan beektachuudha. Eeyyeen. Kanan beeku garuu maallaqa fudhatan kana guyyaa jedhametti akka isaan deebisuu hin dandeenyedha. Kanaaf yemmuu manatti deebinu abbaa koo gaafadhee kaartaaf pilaanicha akka inni deebisuuf itti himeen ture. Abbaan koo garuu obbo Faayisaan nama badaa akka isaan ta'anii fi akka hin gadduu hin qabne natti hime. Anis kana laaleetan abbaa koo jalaa kaartaaf pilaanii sanaatiin gara mana keessanii dhufe. Yeroo sana kaartaa sana situ fidee gate? Eeyyeen. Maaliif? Akkuma isiniin jedhe dhimma obbo Faayisaatiin baay'ee garaan koo na gaddee ture. Anis immoo kaartaaf pilaanii sana isaanitti kennuuf hin dhufee ture. Yommuun dhufu garuu baay'ee dhukkubsatanii akka isaan mana yaalaa galan natti himame. Anis immoo baay'een sodaadhe. Dabalataan immoo maallaqa sana akka jalaa badu kan godhe abbaa kooti. Gadoo waan irraa qabuuf jechuudha. Anis kana laaleetan murtoo sirrii kenne. Sababa kanaanis abbaa koo wajjin yeroo dheeraadhaaf hodollee turre. Akkam nama ajaa'ibaa maala. Sifan. Abbaan koo fi abbaan keessaan lolli isaanii maal akka ta'e hin beeku. Lolli isaanii garuu nuuf isa fuun qabu. Gadoo immoo gadoodhaan osoo hin taane jaalalaan moo nurra jiraata. Anis
ijoollummaadhaan kana dhaabuudhaaf jedhee tan murtoo kana murteesse. Dhugaa keeti Firaa'ol. Ati waanuma gaarii waanuma sirraa eegamu waan sirrii hojjette. Adaadu. Maaloo loluma abbaa Firaa'oliif abbaa keenya gidduu jiru nutti himi. Takkiyaadha ko waan hin beeku tokko iyyuu hin qabu. Maalan beekaafan? Ati garuu Firaa'ol maaliif hagayoonaa meedaalatti hin turte? Kun jijjiirama maalii qaba? Jijjiirama maalii fida? Obboleessa koo kana jeese. Tolaadha. Abbaa isaati. Sanayyuu immoo ta'ee jedhee qarshii waajjira isaa keessaa hachisiisee haadha koo kiyyoo keessa galchuuf kan kana raawwate tolaadha. Adaadho. Tolaas haa ta'u ati dhiifamni isiniif hin malu. Tokkoyyuu. Adaadho. Inni maal haa godhu? Ta'us bar balleessaa isaaf kan adabamuu qabu abbaa isaati. Ani karaa koo komii tokko illee hin qabu Firaa'ol irra. Kan balleessetti kan gaafatamuu qabu abbaa isaati. Callisiisiifoo. Ati waan beektu tokkoyyuu hin jiru. Ta'us dhiiga tolaati. Adabbii tolaan argachuu qaba. Kunis argachuu qaba. Gurbaa kaayima ija koo dura. Kaayis ilaaluuf fedhuun. Tole nan ba'a. Dhugaama jiru akka isin bartaniif. Sifan galatoon. Adaadho. Maalati? Xiqqoo mashee namaa yaaddu, xiqqoo mashee namaan gadditu seenaa hamma kana nutti mee booda duubatti deebitee ammas waan gadoo haasoftaati. Handaaqoon haatee hableettiin qalamte baasteedhaan. Baay'ee nama gaddisiista Adaadho. Ta'us bar maal beeka Firaa'ol? Balleessaa abbaa isaatti inni adabamuu qaba jettee yaaddaati. Ani waan gadoo kanatu naan galu.